Tole akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kana hundi keessaniyyuu har'a viidiyoo tokko isinii hojjechuu fi murteessinuu fi viidiyochis immoo yaada nama tokko irratti hundaa'edha. Yaadicha akkuma asirratti agartanii maali tiraanspoosii nu jira kan jedhudha. Egaa yeroo baay'ee tiraanspoosii istaalii voisii garaagaraa nu jiru hundaa keessumaa isteejii irratti baay'ee nama harkisa. Maaliif seetingoonni sirrii taanaani faankishinii keessas waan sirreessuun nurra jiru. Function jechuun dalagaa wanticha jechuudha. Wantichi dalaguudha. Achi keessan sirreessina taanaan dura rakkisuu danda'a. Kanarratti hundaa'edhanii yeroo baay'ee namoota reef muuziqaa jalqabanii baay'ee rakkisa. Namoota makaanii yeroo tokko rakkisuu danda'a. Akkuma kanallee yeroo itti kiiboordiin fi meesaaseetiin gaggeessu jiraachuu danda'a. Kanarratti hundaa'edhaan har'a viidiyoo kana jira jechuu dhufe. YouTube kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godha. Viidiyoo jalatti immoo like godhaan jira. Yaada keessa jiraate immoo komentii jala yaada keessa naaf ka'a. Kallattii maanii gara viidiyoo. Egaa akkamitti akka seetingii yookaas faankishinii kiiboordii keenya sirreeffannu haala kanaanii ilaalla. Faankishinii erga seennee sirreessina. Garuu gaafa miimooriitti gaafa buunu firiizii miimooriitti buunee seefii goona. Gaafa miimooriitti buunu haala kanaatiin meenuu kana nu dhufa jechuudha. Kan rejistireeshinii nu dhufa. Isaan immoo faankishinii keessanii arganna jechuudha. Faankishinii keessanii haala kanaatiin mee waan himeentu kan jedhu kun jijjiiru. Sana keessatti kan barbaadnu rejistireeshinii irratti dhannee kilikii goona jechuudha. Deemnee firiizii kan jedhu kanarratti kilikii erga goone booda sanaati achi meenuu akkasiin nu dhufa jechuudha. Haala kanaatiin nu fida jechuudha. Sana keessa kan barbaanne maarkitti goone kan akka inni jijjiirra barbaanne maarkii goona. Kan akka inni jijjiirra barbaannu immoo maarkii goona jechuudha. Fakkeenyaaf voisiin maarkitee jira. Kanaaf voisii hin jijjiiraa jechuudha. Voisii hin jijjiira. Warri kaan immoo warri tiraanspoosii istaaliin immoo maal ta'an maarka ta'an jiru jechuudha. Kanaaf hin jijjiirinii jechuudha. Kana haala kanaatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaafa seetingii kana sirreeffannee faankishinii keessa gaafa sirreessinu yeroo taphannu yookaas immoo rejistireeshinii keenya yeroo jijjiirru voisiin jijjiirama, tiraanspoosiin garuu jijjiiramuu qabu jechuudha. Voisii garaagaraa fayyadamuu dandeenya waan ta'eef tiraanspoosii gosi tokko voisii garaagaraa fayyadamu jechuudha. Haala kanaatiin jijjiirra jechuudha. Yoo voisiin keenya yoo tiraanspoosii keenya kana maarka goona irra ta'e maarka goona irra ta'e tiraanspoosii keenya jijjiirama jechuudha. Jijjiirama yeroo taphatannu jalaa geeddarama jechuudha. Tiraanspoosiin jalaa geeddara jechuudha. Garuu yoo maarka goone hin jijjiiramu. Jijjiiramu tiraanspoosiin isaa akkasii haala kanaatiin jechuudha. Egaa hamma deemnee faankishinii keessaan sirreessineetti sagalee tiraanspoosii voisiituun taane tiraanspoosii nu jalaa jijjiiraa jechuudha. Keessumaa isteejii irratti baay'ee nama harkisa kuni. Seetingii kana yoo dura sirreeffannee baanarraan kana fi achirratti tiraanspoosii gaafa nu jalaa jiru, voisii gaafa nu jalaa jiru, istaalii gaafa nu jalaa jiru baay'ee nu harkisa yeroo baay'ee haala kanaatiin namoonni baay'ee rakkitu. Otoo istaayilii biraa hojjetanii istaayilii biraa irratti banama. Voisii hojjeesni godhatanii ba'anii yookiis immoo yeroo itti voisiin illee nama rakkisu hin jira jechuudha. Racaluma tiraanspoosiidha kanaa sanarraa tiraanspoosii kan jiruu fi maaltu barbaachisaa akka hin jijjiiramne maal goona kan jedhu kunuunsa keessa galle meenuu akkasii nu fida. Kana keessatti maarka goone gaafa baanu maarka goone baanennaani homaa tokko hin jiru jechuudha. Rejistireeshinii amma kan kiiboordii kana hanga 8dha kan asirratti mul'atu jechuudha. Tokko hanga 8 jira. Tokko hanga 8 kana irratti jechuudha. Voisii barbaanne istaayilii barbaannetu seef goone iyyuu kan inni jiru
voice qofa dhiisee mark waan hin taaneef ni jira jechuudha. Mark ta'eera sanaan garuu wanti mark ta'e hin jijjiiramu. Mark ta'eera jechuun bakka dhaabbataa godhe hin jijjiiranii jechuudha. Kunis transpose jechuudha. Akkasidha. Voice transpose dabalatee illee voice illee kanadha jechuudha. Voice akka inni jiru barbaanne mark goona. Styliin akka inni jiru barbaanne mark goona. Egaa hundi isaan irratti gaafa save goonu hin jijjiiru jechuudha. Maaliif mark goona irraa waan ta'eef transpose barbaanne fayyadamuu dandeenya. Amma tokkoon hundi isaa irratti save goone ilaalla jechuudha. Transpose garaa save goone akka inni jijjiiru hin jijjiirre adda baasu jechuudha. Hundi isaa irratti transpose garaa irratti save goona jechuudha. Registration tokko sarritti transpose garaa save goone akka inni jijjiiru hin jijjiirre adda baasne ilaalla jechuudha. Haala kanaatiin akkas haala kanaan save goone ilaalla jechuudha. Kanaafi function keenya ilaalanneerra kuno function keenya keessatti ilaalanneerra transpose marketeera kanaafiyu jijjiiramu jechuudha transpose. So gama kana booda voice keenya ilaalachuu dandeenya jechuudha. Transpose akka geedaramu hin geedaramne bu'aa transpose karaa voice dhageenya malee karaa biraa waan dhageenya kun bu'aan transpose voice walitti dhufu maaliif bu'aan transpose voice dha waan ta'eef karaa voice dhageenya sagaleen tokko sagaleen nama sanaa jijjiiramni waan jiru sagaleen koordii transpose wal qabatanii deemu jechuudha. Maaliif transpose nama tokko jijjiiramni sagalee sana adda baasnee warraa jiru biyya sirriitti save ta'ee jiruuni haala kanaatiin buruu dandeenya jechuudha. Amma kana booda tokko barbaanne voice kan barbaanne jijjiirannee position jalaati hin geeddaramu jedha. Voice barbaanne raawwanni taphachuu dandeenya. Haala kanaatiin jechuudha. Amma tokko hin jijjiiramu. Kan barbaanne lakkoofsa 1 2 3 4 5 kan barbaanne styliin tokko mala voice keenya garuu jijjiiranna. Transposing keenya tokko baachuudha. Maaliif voice gaafa jijjiiramu rakkoo hin qabu. Voice transposing jijjiiraminaan garuu transposing jijjiiraminaani xiqqoo range sagalee nama sanaa dhaqqiboo balleessa waan ta'eef nama faarfatuuf illee gaarii hin ta'u jechuudha. Wanti wayii akka uumame hin beekamu. Garuu voice gaafa geeddarannu transposition mara waan ta'eef bakka wanta voice style sana wajjin deemu gaafa filannu keessumaati bakka namatti tola jechuudha. Garuu transposing gaafa jijjiiramu xiqqoo gaarii hin ta'u transpose jijjiiraminaani bakka dhageetti namaaf gaarii hin ta'u jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin adjust godhannee dursinee functionii keyboard keenya setting isa dura sirreeffannee wantoota barbaachisoo akkasii sirreeffannee gaariidha. Maaliif waan baay'ee advanced yookaan immoo baay'ee beeku qofa osoo hin taane wantoota basic ta'an barbaachisoo ta'an wantoota hundee ta'an wantoota akkasii beekuun barbaachisaadha jechuudha. Ta'u muuziqaa baay'ee taphachuu fi taphachuu dhiisuu irratti hundaan warri kun maaliif function setting isaan sirreeffachuun wantoota barbaachisoo ta'an bakka wantoota baay'ee barbaachisoo ta'an kun yeroo tokko keyboardiin ta'uu isaa iyyuu balleessuu jiraachuu danda'a. Inni kun tapha keenya irratti akka inni miidhagne godha. Maaliif baay'ee danda'uu dhiisuu qofa osoo hin taane wantoota kana hin sirreessine taananii dhageetti namaaf gaarii miti jechuudha. Tole galatooma waan daawwattaniif yaada keessan immoo naaf qooduun dagatinaan jira. Linkiin jira waan ta'eef linkii YouTube kana share godha. Akkuma kanallee yeroo keessanii invite godha akka isaan barnoota kana hordofanii fi subscribe godhaan jira. Viidiyoo kan biraadhaanii amma walitti deebinutti nagaan tura. Thank you.